Dhiifama hordoftoota keenya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nurra addaan cite rakkina teeknishiinaa kan mudateef dhiifama isin gaafanna. Akkuma inni isiniif baallame mana hayyuu keenya hayyuu saba Oromoo bulchaa Oromoo Ormaa kan ta'e kabajamoo Haaji Alii Waariyootti argamna. Eda wal baallamannee turre dafaa sheer wal jalaa godhaa waliin gayaa miidiyaalee gurguddoo irratti sheer godhaa. Wal isin barsiisuu fi kallattii wal isin garsiisuu fi duraanuu ni beektan nama quuqamaa sabaati hayyuu Oromooti hayyuu keenya waan danda'amu cufaan isaan hordofuun dirqama keenya jechuudha. Kanaaf kunoo baallama keenya guunne sa'aa nuuf hin mijoone amma dhufne. Kanaaf dafaa sheer waliif godhaa. Kallattummaan keessummaa keenya egaa isiniif dhiyeessina garuu gara nama kumaa hanga geessinu hin finnu dafaa jabaadhaa sheer godhaa akka gaarii sheer godhaa. Akkuma reefu isiniif ibsuuf yaade Oromoon ardii Afrikaa tana keessa bakka hedduu jira. Akka diinni keenya yaaddee nuti qeessitu miti. Hayyoota qabna, bulchoota qabna, warra biyya hoogganan qabna, beeytota qabna, aalimmoota qabna, falmattoota qabna jechuudha. San keessa manni har'a kabajamoon itti argamnu namni Haaji Alii Waariyoo isa tokko jechuudha. Hayyoota keenya kan nuti lakkaawwannu keessa isa tokko akka gaariitti sheer waliif godhaa. Maashaallah maashaallah sheer godhaa yee. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sheer godhaa. Heddummaadha xiqqoo heddummaadha. Galatoma fayyada. Eebbisaa rabbi umurii si dheeressu nuuf jiraadhu isin jechaa jiran. Amma dura dhaamsa isin dabarsanii turan yooyyaa isin dabarsanii turan harkachaa jirtanii. Ni jirra hin banne eegallee nurraa addaan cite sagantaan malee hin banne jirra. Dafaa sheer waliif godhaa. Dafaa sheer godha akka gaarii sheer godhaa dafaa. Mana nama jabaa jirra keessummaa jabduu bira jirra. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaya alhamdulillah. Amin rabbi umurii isaa dheeressu amin anuma jaaf dhufanii isin jaan inshallah. Bontu maal nuyi mijette wanni inni isin himeetiin jira mana kabajamoo bulchaa Oromoo Taana Riivaa Oromoo Ormaa mana Haaji Alii Waariyootti argamna. Eda baallamannee turreemi waliin akkaan isa isiniif dhiyeessu isin himeetiin turre. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afaantu ayyee hin dadhabina xiqqoo sheer godhaa nama xiqqootti hin finnu namni nuti harkaa qabnu nama kabajamaa nama guddaadha. Sheer godhaa namni keenya hedduun arguu qaba hedduun dhaga'uu qaba waan ta'eef. Haya fayyada akkana boonsistanis abdiin isinirraa qaba. Kana wanni goonuuf waa malee miti. Wanni waan kana goonuuf akka diinni keenya nuti qeessee yaadutti Oromoon xiqqoo akkan ta'e mul'isuuf malee bulchaa biyyaati bulchaa naannoo takka bulchuu jiru namni nuti immoo bira dhufnee biratti argamnu kuni nama xiqqaa miti jechuudha. Nama xiqqaa miti nama Oromoon ittiin abdattu nama qabnu nama lakkaawwannu nama cimaa keessaa tokko jechuudha. Nama laafaa miti bakki amma jirru quuqama sabaaf qabuuf gara keessan dhufee miidiyaa kiyya kanaan dubbachuu barbaadeetti malee nama kuma arganitti argatanii miti jechuudha. Madaala nama keenya yoo nuti waliin kennine namni kan hin jiru. Kanaaf Oromoon saba guddaadha bakka yuttuu wal beekuu qaba hayyuun keenya beekamuu qaba wal hordofuu qabna. Fuulduratti miidiyaa qaban miidiyaa guddaa mataa isaanii qaban
Oromoon biyya keessa Oromiyaa jirtuu fi Oromoon Oromaa jirtuu wal qunnamuu qabdi. Gara sooshaal miidiyaatiin addunyaan guutuun qe'ee takka taatee jirti yeroo ammaa tana. Addunyaan moora takka waan taateef Oromaa fi Oromiyaa walitti konneekti ta'uu qaba. Wal qabaachuudha qaba. Bakka iyyuu wajjin jiraachuudha qabna jechuudha. Dhumarratti yoo rabbi jee haasoo keenyaan booda miidiyaa isaanii isiniif himna, peejii haajichaatti isiniif himna ni hordoftan akka gaariitti jala deemtanii jechuudha. Lafa tanatti fagoo addaan hin jirru Keeniyaa fi Itoophiyaa jechuun tokko diinaatu gargar nu fageesse malee addaan fagaannee hin jirru immoo akkasumaan garaa wajjin jira. Yeroo nuti boonye ni boon, yeroo nuti gaddine ni gaddan nu wajjin rakkachaatii jechuu kan jiran. Ayyee nama 300 geessanii ani dandeettii joornaalistummaan qabu. Dandeettiin tiyya ni beektan tabiraati. Immoo hayyuu keenyaa waan hin dhiyeessu geerarsa tokko isiniifin afeera. Saniini gara san dabarraa jechuudha afaan gogaa akka isinitti hin taane. Moo maal fayyadamee maal isin afeera akka maal isin afeeru barbaaddan? Nashiida okay. إن الحمد لله ألف ألف مرة فصل وسلم على خير الورى إن الحمد لله ألف ألف مرة فصل وسلم على خير الورى وعلى وأصحابه أتباع تمرا نجيني ربيها جبا جبيني خيتما إلهي جبا جبيني خيتما الراس بروسا كان جبر مانسوما وانسي مالي جروه هنجبروا واهم نمان جبروا يا ربي كفا مالي موتي قويا جبا موتي قويا جزائر كولا فاف جبا كفانا كخياسي مالي مالكبا جراتا زلالم سوما دريسيني دي بيتين يوندا سوما اوغيسيني rakkoote nyaundaaf suma ogeessini ni injifanna ogeessi rabbii ni cabxi naftanyaan inshaallah amma nama dhibbaaf ogeessanii kallattumaniin gara keessummaa keenyaa isin dabarsa isaa fi obboleessa keenya Kadir joornaalistii Kadir Nageessoo joornaalistiis ta'uu danda'a isaan lameeniin walitti isinii dhiisa idduun deebiitiin isinii dhufa kabajamoo keenya meeqamiin nusi mottan ililli ka gaariitti shaashaa jechaa nusi madda fayyaadee agalatoomaa injifannoon ta dhugaati rabbi jirani injifannaa jabaadhaan isin injaa kabajamoo keenya nuuf dhiyaadha. Galatoomni. Suura kana Taate? Okay. Taate jirti. Taate. Kuno hayyuun keenya nama kana rabbi umrii nu haa dheereysu. Galatoo malikoo. Wal barumsa gaarii ni hordoftan san booda gaafii fi deebii walii isin godhanii Naam. akka gaariitti hordofaa kabajaan galatoomaa fayyadaa. Galatoom. Ashamaa jennee irraa harka fuune kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaa irra jirtan bakka hundaa kan ammaan tana peejii ogeessa keenna xiinxallaa siyaasaa keenna kan nuti akka lubbuutti jaalannu Alii Saabitiin karaa isaatiin kan nu hordoftan hundi keessanuu isin haa ga'u nageenyi keenya isiniin jecha har'a akkuma inni isiniin jedhe kan itti argamnu mana kabajamoo obbo Haji Alii Waariyoo miseensa paarlaamaa biyya Keeniyaa gosa Oromoota Ormaa jedhaman isaannan foon Oromoota Oromiyaa jiran irraa citanii godina Xaanaariifaatti argaman kan quuqamni Oromoodhaa ajjeefamuun Oromoodhaa hidhamuu fi yaachisee nu waliin dhukkubsachaati jiran har'a carraa argannee kabajamoo keenya biratti argamneeti jirra sheer waliif godhaa hayyuu keenya kana hayyuu fi namatu jabeeffata hayyuu Oromoon qabdu biyya kana keessatti
kan quuqama Oromootiif yookaan miidhama Oromootiif karaa hundaanuyyuu biyya kana keessatti qaama mootummaa keessatti ta'eetiin gahee guddaa yeroo baay'ee dhoksaanis ta'ee ifattis taphataa isa turedha jechuun ni danda'ama jechuudha. Har'a gaafiif deebii gabaabaa isaa waliin goona waa hunda dura mushimiwaa kabajamoo hayyama keessaniin fedha keessaniin dhufnee asitti mana keessanitti isin arguuf baay'ee gammanneerra baga wal agarre. Galatoomii baga wal agarre. Gabaabumatti namni guddoon si beeka, namni guddoon fuul si beeka, atis beekuu baattu lafa Oromiyaa san keessatti akka atin nam seenaa akka atin viidiyoon tanteellee karaa adda addaatiin namni atin beekne sheer godhanii baay'ee nama hedduu bira geettee nama hedduu dhaqqabdee jirti. Kanaaf mee osoo gara gaafiif deebii kennaatti hin seenin hawaasa akkanatti laayivii si daawwachuu jiru kanaan salaama fuudhii mee achi booda itti deebina gaafiif deebii kenna. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبلينك علي ثابتاف كدير باهي سانغلا تنفدج الرخن ناخنوف وبلينك أرومو بكجرانوتو الدنيا خيرات نغفودوني نافوان قدا كنافو باهي سانغلا تنفدج غلطوما موشيميوا أتس هدو غلطومي مي taateewwan godina biyya kana keessatti waa'ee Oromoota biyyatti hacuucaan adda addaa irra gahee quba qabdaa hin dhageettaa waan biyyi teenne itti jirtu san atillee hedduu dhukkubsattee waltajjii adda addaa irratti yookaan immoo fulamgeetti cufattuu waan Oromoo tana afaaniin buufannee namni guddoo si eebbisu jira kaatiin gartee boleeyyan teentaa akka kabajamoo hayyuu jawaarfaa Baqqalaa Garbaa fa'aa maqaa dhooftee hagatiin du'aayii gootee fi katuwaa kana san namni cufti quba qaba. Wanta guddoo irraa gammadee nama akkanaa biyya sanii qabnaa jedhee namni guddoo irraa gammade. Mee jalqabumarraa wanti kun haga muummichi ministeeraa kun aangootti as dhufe irraa galtee siyaasa Itoophiyaa tan ati akkamiin hubattaa maal irraa quba qabdaa wanti atiin irraa hubattu maali akkamittiin ilaalta? Galatoom kadiroo wantin tokkaan dursiisa ibsu fedhu yaadiin anarra tan isaan biraa dhiyees kun yaad dhuunfaa akka nama Oromoo tokko dhukkubsataa Oromoo tokko akka Ali Waariyootti isaan biraatti ibsaa yaadiin lammaati miti. Baay'ee gaddee jiran baay'ee garaan na gubatee jira abdiin kiif duub deebi'ee jira gaafa argitee أبي أحمد فيلمه باهي قمت ربي شكري جايبس والله كربي مبيك سجود ربي قرد قلج ماني في أصوما جرتو يرتك رمونتو ولا بما على بأرقتي موتوما أرقتي وبنان نبي راف قمت قد وان تيفي حواسون قبا أبديسون قبا أبي أحمدين أرقتي أبين إينيو أبين أرمو هكا سماد نقاني argite baay'ee gammade. Achumaan booda dhufne wanti wayii ta'ee waan ta'e kan irraa waan bira uf gaafadhu waan guddaa gaafinti deebii argattu. Akkamiin akkan ta'uu dandeetti maaniif hawwiin ta'en takaleessa warrin kalee Oromoo lafee cabsee dhiigirmaan qeerroo Oromoo lollaase akkasiin fixa tursu argite baanaan abdiinti lubbuun Oromoo hin dhaabbatti. Oromoon amma mataa ofiitiin yaade mootummaa ofiitiin waan fedhe hojjetaa jedhee abdii akkasii qabaachaa ture. Guyyaan kabarii kamuu abdiin titaan fuula hanqataa akkan dhufaat waan taatuuf waan guddaa of gaafadhe gaafii argan. Artiin booda achi keessa baane waan ani eegatiin taate waan ani eegatiin takka yaadki irraatti argite hacee dhufanii Itoophiyaa keessatti ijjeessanii yaada akkasiin qabanii. Kalee soda sun waan qabuufi arrin sodaan harka ammoo ijjeessan osoo an nam ijjeessin beenne garuu waan ijjeessaniif nu cufu waliin beenna maaniif ijjeessanii nu cufu waliin beenna tun waan tokko argite gad guddaa argite kana min dhoffachuu hin dandeenye yoo namin hacee ijjeessa obbolees kiyya dur dhaabbadhee obbolees kan kisuun wantiin attaattuun karaa miti jedhee dur dhaabbadhee falmuufi kanaafuu artiin booda Oromoon haceen irra du'e yeroo uwwaala nuun kannine yeroo gaddanii man booya ta'aniyyuu nuun kannine aksun hin geyini
dafanii ammina Jawaaraaf, Baqalaaf, Hamza Booranaatiif mata Oromoo cuf qabanii man hidhaa dabarsuun waan namin herrega tokko miti. Baay'ee nama aarsee nama gaddisiisa. Galatoomeeyyuu kenna kana qofaa miti namoonni amma isaan akka nama waa balleesseetti hidhanii mana hidhaatti ittiin taa'u jiran kan qabdaa akka inni gara biyyaatti galu akkuma ammatiin baante namni cufti gammadee nuyi cufti waliin gammannee Oromoon cufti gammaddee koottaa gara biyyaatti galaa jedhanii eegii isaan galanillee Jawaar diin gurguddaa aga isaan biyya isaaniitti deebi'an godheen fuudhee amaanaa itti kennee ijoolleen tun teenna mootummaan kun kenna obboleeyyan teentan waliin agan obboleeyyan teentan gul'aa waliin dhaabbannee biyya tan nagaa buufnee sabaaf sablammii nu kee jiru cufaat nagaa baasu jedhee kan inni jedhe ammaan tan hammeennatti fudhatanii ag namii Hacaaluu ajjeesee iyyuu is jedhanii waan hin taane irra xaxuu jira. Kan akkamiin ilaaltaati? Bar nami waan wal fakkaatuun wal sobuu danda'a. Namni yoo namni soba jettu ka sobniin seera Oromoo keessa hin jirka. Oromoon sobaan bulchuu hin dandeenye waan wal fakkaatuun kanaan wal sobuu danda'an. Jawaarriin hacee ajjeese sun namin xaaxuun hin danda'u waan namin argite taphaaf ilmaan daa'im xixiqqoonni jedhuun hin danda'an. Kanaafuu duu hacee duraan duu hacee boodan gaaffii namin nama ibsuu hin dandeenye tokkit jira. Hacee eenyuti mana fuudhee konkolaataa hacee keessaa dhaan ka eenyuti eenyuun waliin jiran namin gaafas hacee waliin jiran man murtii irraatti dhiyaate yoom dhiyaate yoo torbaan kan dhiyaataatu hagas cufmaan eegani maaf tura si galtii miti artiin booda artiin yoo haceen du'ee irra baaneen booda hacee ma Finfinneetti waliin nam kabajamaa nam akkas addunyaan beedde addunyaan faan deemut jir tokko yoo dhugaan Abiy Ahmedin gadde lubbuun hacee is aarsite kabajamaaf hi'uwaalini gaaf uwaal hacee namin hagasi madu so dhugaan hin dhosee watettinne waan dhokisa danda'u tokko miti nama hacee ijjees ani hin beeku waan ijjeesaniif garuu hin beeka. Walumaa galatti haal biyya Itoophiyaa tan hojjaatiin laaltu biyya tan taa'amtuun kee jiru biyya teessan tan ta'olti qabnu biyya keenya siyaasaan biyya saniitiif biyya kanaa guddoo walirraa fagaatu maan ennaani ammaan tan biyya san keessatti nam tokko kamani murtii nami kun haagan lakkifamu jedhellee ammaan tan poolisiin himannaa biraa itti banee eegii kootiin nami kun haagan dhiifamu jedhanillee deebi'anii gar dhibiitti nama jedhan. Mee kan cufaa wal bir qabdee hojjaatiin laaltu siyaasaan biyya saniitiif siyaasaan biyya kanaa akkam garaagarummaan wanni akkanaa jettiif keessa murtiin manni murtii waan tokko hojjaa murteesse amma fakkeenyaaf gaazexeessaa Guyyoo Waariyootii fi akkasuma ammallee barreessaa nutti fakkaata Kaafaa'oo haa gadhiifamanii wabii 10,000 baasanii jedhaniidha. Eegii sanii jaartiin Dajanee Xaafaa 10,000 baafnee eeginu haa gallakkifamanii jedhaniidhaan dheebooda kana wajja wal bir qabanii la dhugumatti biyyi sun biyyi seera qabdu seeraan bulti jettee ilaaluu dandeetta. Barre naa waan mana murtii hin seenini irraa ibsini yaaduma tokko as dhiyeessuuf. Mootummaan ar Itoophiyaa jiru kun mootummaa akkami? Filmootit seene filatanii abiin atini muummichi ministeera si filanne ummatiin Itoophiyaan filate. Mootummaan kun seera irraatti mootummaa coomsaa ta'uu qaba. A transition government. Transition governmentin waan god qaba waan hin goon qaba. Isi Tigreen gaafas mootummaa harka qabdi. Maaf buuftee nam bira hin filatin. Muummichi ministeera ka gaafas barcuma harka qabu maka. Bu'uuriin kaayisisa gaafii Oromoon gaafatte. Addunyaan taa'ee akkin bira nageen uumamuu hin danda'u bu'aa hin danda'u akkini Itoophiyaan dandamatte diigamuu irra dandamattee mootummaa taatee laftaatee qubattuun nam Oromoo aangoo kannuufi addunyaan akkas waliigalee akkasiin Abiy Ahmed barcuma kannaniif. Yoo an laalu abiin tan irraanfatnaat fakkaata. Tan waan irraanfachuu hin malle
hojii isaa lakkisee hojii dhibii keessa Hojii dhibii keessa. sila hojiin isaa eeginni transition government eeginni ta'e ag lafti nagaa taate election tolchatanii midhaafatanii nagaa taate sila hojjaa filameellee kanamis filate wanni amma irraa sila raawwachuu jiru kuni eega ummanni isa filatee jaalatee situ nu bulcha mootummaa kenna jedhee waan akkanaallee hojjaa tolchi sila garaa nama nyaattu ammaan tana ammoo wanni inni tolchuu jirtu iyyuu karaa malee jedhu. So toktana talamaffaan man murtii namiin shakka wayii qabaannaan namiin shakkinaan namni shakkiteef badii hin qabu. Mootummaan kamuufu utuba sadiin jaarramuu qabdi. Takkaffaan executive bulcha lammaffaan judiciary man murtii sadaffaan legislature baarlammaa utuba sadeen kun wajjin hojjechuu male billis kaan irra si galtee miti so namiin manti murtii teettee wabii kan ni ta'eef poolisiin akkamiin wabii soo harka buusee diduu danda'a akka seerri irraatti akkamiin bar tun hojjunaat fakkaatti akkamiin si galtee miti tunin akkin isiin ta'uu dandeettuun takcallaa. Yoo namin at qabde siyaasaaf qabde ka inni badii bira yoo hojjetini ati wantin atin shakkitee qabduuf siyaasa taatu akkasiin ta'uu akkasiin rakkisuu danda'ani. Garuu seeri irraatti namni kun shakkamnaan haga manni murtii baase ati shakkamaa miti amma crime kan hojjetteedhe murtii sitti addeessitti hagasitti atin shakkamaa jetta. Shakkamnaan mirga dhuunfa qabda. Kanaafuu guyyaa tokko nyaata dhoorgatanii guyyaa tokko yaal dhoorgatanii doktoraan kee dhufee arguu hin danda'u tun politika. Ma yookaan manni murtii yaayyuu kubbaalee akka inni doktorri isaa dhaqee isa laalu yookaan manni murtii yaayyuu kubbaalee garanaan immoo doktorri manni murtiin xalaa nutti hin barreessineedha leetaa nutti hin barreessineedha. Gaafa onana Yaasiin Jumaa manni murtii gadhiise qabanii amminne manni deebisan. Akkamiin ta'uu dandeetta addunyaa irraatti. Bar namin kun am qulqullaa'ee gaaffiin qabuu miti. Wabiin. Guyyaa ballama sii qabanii wabiin al taayi deebii kotti gaaffii tan ta'e nu ibsi. Hagasum manni murtii akkana baase boolisniin ajaji sun didee tun ojunaat fakkaatti waan argitee lafseer qab tokko bitokta seer qabdirraatti waan ta'uu dandeemi. Tanaafu wantin Yaasiin Jumaatii fi ijoollee Oromoo tanaa amma itti harka qabantu waan seera miti akka laalchis kiyyaatti. Amma fakkeenyaaf akka xiinxalkeetiitii fi ammallee akka seera biyyaatti manni murtii hojjaa waan akkana kan raawwate poolisiileen akkan taate namni dhuunfaa abukaatoo yookaan looyaan fulaan itti nam kasasanii jirti eenyu kasase manni murtii yaa'ii kubbaaleedha poolisii immoo gar dhibiitiin qabee namidha warra kana akkami fulaa kami gaafachuu danda'a waan akkanaa kan akka siyaasa biyyaatti. Keenya irraatti fula afur deemu lookootti jira. Yoo murtii lookootti ati quufuu dadhabde haayikoot deemta. Haayikoottiin yoo siin murtii isii quufuu dadhabde appiil koot deemta. Faayinali appiil kootirra supiriim koot qabna. Keenya irraatti kanaafuu yoo murtiin tuniin ati shakkite murtii appiil koota shakkitu supiriim koot deemte artiin booda murtii isii kannanu gaaffii hin qabdu. Galatoome hayyuu kenna mee taateewwan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana ka isinillee dhukkubsee ka nam akka namaatti nam bir dabre ilmaan Oromoo akka reeffaatti karaa gubbaatti ajjeesanii reeffa karaatti gatanii nam lafumaa dhabanii eegii du'e reeffa isaa kaan gar lagaatti argan kaan caakkaa bosona keessa arguu jiran. Ilmaan lubbuun namaa ammaan tan keessattuu lubbuun ilmaan Oromoo lubbuu bineensaallee hanqattee akkanatti nama hunda ilaallatee Oromoota tana hunda biyya jiran ta mana hidhaa keessa jiraniif Oromoota addunyaa irra jiran hunda mee dur warra biyyatti mana hidhaa keessa jiraniif dhaamsa akkamii dhaamta akkasumallee itti dabaltee Oromoota addunyaa irra jiraniif akka isaan wal cinaa dhaabbataniif illee dhaamsa akkamii dhaamtaaf mee. Mee dura naa keessa inni sun hin laalini dhaamsu wayii gabaaba dhaamadhee kanne artiin booda yoo danda'e kan itti deebinee gaaffii naaf gaafachuu dandeetta.
hayyee dhaamsin kuniin Oromoo kaman hidhaa jiru, ka al jiru, ijoollee qabsoo kee jirtu, Abiy Ahmedaafiif mootummaa isaati nam kamuu fudhaafin kun ufiif aannen ufiif dhaamuuf dhaamsin kun nu cuffaa. An Oromoo hojjettee kijibdee Oromoo fakkaachifte maqaa Ahmed Ali dheeraatiin kakatte Oromuma kee ammanne dhiiqeerrootiin angoo geette gante arnu mormatte wareegamniin Oromoon laafisu bariin boroo bilisumaa. Angoo dheereffachuuf duguuga sanyii jalqabde qabsoo qaalii qeerroo hatte naftanyaa kannite maatii qaroof qeerroo galaafatte jawweef baqalaman hidhaa dabarsite wareegamniin Oromoon laafisu bariin boroo bilisumaa. Abdii nu kutachiisuuf naftanya leellifte seena saba xureessite waddaa Oromoo nyaatte gaafii mirga deebisuu didde dhiitichi mirga ilmaan nama seeraaf seenattu borsi gaafata abba irre mallin kemaani wareegamniin Oromoon laafisu bariin boroo bilisumaa. Yaa qeerroo abdiin saba siti abdii kutate birriin siin bitini kutaa fi ammaantiin addaan hin qoodamini tokkummaan jabaadhi bilisuma nuu falmi wareegamniin Oromoon laafisu bariin boroo bilisumaa. Dhaamsinan Oromoo cufaaf dhaam kana. Hedduu galatooma walaloo ajaa'ibaati walaloodha nama kana nama guddaa walaloo akkanatti dhaamsa qeerroo fillee taf keessaa qabdu warra har'a biyya bulchaajessaa jiru biyya bulchina jedhee bulchitoota jedhanii dhala Oromooti irratti seenaan isin gaafata jechuudhaan Ajalii Waariyoo bifa walalootiin ergaa isaanii isin hundaafuu dabarsanii jiranii sheer waliif godhaa dhaqqabsiisaa biraan gayaa isinin jedha. Mee walumaa galatti dhaamsa ilmaan Oromoo hundaaf yoo qabaatte immoo carraa sii kenna. Galatoo ilmaan Oromoo dhaamsinan isaanii dhaam tokkummaa. Tokkummaa ta'een jabeessa. Namin fedhuufu wantin Oromoon feet malee ta'uu hin dandeettu. Nu jeesuu dandeetta nam feeti jeesuu dandeetta. Namin yoo guyyaan goo guyyaa isaa garuu bulchaan bisuni waan majority taateef kabajaan bultuu qabdi. Kabajaan jiraachuu qabdi. Bisuun keessaatti hagiyoomi Oromoon duu qabdi. Hagiyoomi Oromoon duu qabdi. Ganamaaf galgala duutiin ilmaan Oromoo arri ijjeefte bor ijjeefte ta'uu hin dandeettu. So wal qabanne tokkaanaan nam kamuufu kabadiin nuu deemu ofirra buusuu dandeenya. Mootummaa nu abdii qabnu jaarrachuu dandeenya. Mootummaa mirga ilmaan nama ol qabdu jaarrachuu dandeenya. Bu'urriin waan kana maani? Qabsoo qeerroon bikeessa gootiin dhaga. Qabsoo qeerroon alaat gootiin dhaga. Edatan mucaan tokko na kofalchiisu. Mucaan akkan yaabee argite alaabaa mootummaa Itoophiyaa buuse alaabaa Oromoo embasii Firaansaa irraatti. Mucaa ajaa'ibaati. UK keessaatti. London keessaatti. Kanaafuu qabsoon isaan harka qabdan ni dargaa garuu qoodamtanii addaan hin beeynaa waan tokktaa duunaan isaanii waliin jirtan waliin du'a jiraannaan isaanii kan waliin jirtan waliin jiraachuu qabdanii dhaamsinan Oromoo dhaam hagana. Hedduu galatoomaa dhaamsa keessaniif nutilleen akkasuma foon kenna kanurraa cifee godin xaanaa riivaa jiru ergaa kenna akka biraan nuuf geettan karaa kabajamoo Alii Saabitii fi akkasuma Oromoota Naayiroobii keessa jiraatan bakka buunee ummat kenna foon kenna yeroo dhiyootti dhufnee isin laalla nageenyi kenna ka onni irraa kabajaaf jaalalaan isiniif haa ga'u Oromoot biyya kan keessa jirtan keessa qubqanaa yaayyuu dhageenne nami akka keessan nu jaallatullee hin jiru nullee nama akka keessanitti jaallannu hin qabnu nu wal qabnaa wal malee homaa hin qabnu dhukkubi biyya keenyatti nurratti raawwachamu jiru kan nu dhukkubse isinaa dhaqqabu nagaan kenna isinin jenna Naayiroobii irraa hedduu galatooma ulfaadhaa kabajamoo asitti nu waliin gaafiif deebii kana gochuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa maqaa uummata Oromoo bal'aatiin annasuma irratti gabaabsa Alii waan jette yoo qabaatte Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hariyaatti baay'ee galatoomaa fayyaada sabboontummaan Oromoo eessa akka jirtu hooggana keenya kanarraa hubachuu ni danda'ama. Namni fuuldura keessan taa'ee walaloo amma dubbisu kuni
nama Abiyyi Ahmad ka akka isaa 10 yoo walitti cafaqan nama kana geenye. Sabboontummaan Oromoo namuma darreen tokko karaa irraa dhufee qabsoo Oromootti makamee ammuma ka'ee balleessu miti. Sabboontummaan Oromoo daangaa ceetee eessa akka jirtu kun ragaa guddaadha jechuudha. Keenya kana bulchaa keenya anaafis bulchaadha. By the way ormaa qofaaf miti. Anaafis hooggana qiyyi. Maaliif biyya tanaan jira? Ani isaan hoogganamu mirgaan qabaa jechuudha. Mana hooggana kiyyaa, mana bulchaa kiyyaa, bulchaa obboleeyyan kiyyaa Oromoo ormaa dhufee kan hin fuula keessan dura fidee fuula sooshaal miidiyaa xiqqaa kanatti dhiyeesseef fakkeenya ta'uufi. Waan kanarraa fudhattanii osoo yeroon kennineef keelloo miidiyaa OMN gadaa miidiyaan Oromoo kan jirtan cufti qunnamtanii akka interviyuu irraa nu gootanii hawaasa keenyaaf dhiyeessitan kabajaan isin gaafadhaa jechuudha. Isin eegee dhabnaan hin dhufeen. Wanni kun hojii kiyyan turre hojii keessan turre. Warri OMN akka dhiibbaan guddaan isinirra jirtuu fi sadarkaa iddoo keessa akka jirtan ni beekna. Haa ta'u malee Oromoo biyya keessa jirtuu fi ta'alaa qofarratti xiyyeeffachuu hin qabdan as gamana dhufuudha qabdanii. Akkuma beekamu asitti OMN banamuudhaaf yaalamee ture. Yeroo sanarratti durummaa warra qabsaa'anii buusanii waa hedduu dalagaa turan keessaa bulchaa keenya Haajalii Waariyoo isa tokko nama tokko jechuudha. Kanaaf wanni sunis galman geenye dabree asilii galgaloo ni yaalti. Haa ta'u malee itti fufinsaan hojii irra ooluu hin dandeenye jechuudha sun. Eega sun hin ta'in maaltu godhu'aan bulchoonni nuti qabnu as keessaa hedduudha. Hayyoonni nuti as keessaa qabnu, qabsaa'onni nuti as keessaa qabnu dilaa jechuudha. Akka gartee nafxanyaan takkaa'u darreen diinni Oromoo yaaduu miti. Akkuma yaaddanitti nama gartee isin hunda godhuu dandeessin miti Oromoon. Oromoon hidhatee jira, jabaatee jira, hooggana qaba. Yoo Jawaar waa ta'e Alii Waariyoo qabna. Yoo Baqqala Garbaa waa ta'e Alii Waariyoo jira. Kakka Alii Waariyoo hedduu jira jechuudha. Osoo Oromoon biyya keessa akkuma isin yaaddan kan isin cabxu taate Oromoon Oromaa jirti, Oromoon Booranaa jirti as. Kun isinii galuu qabaa jechuudha nafxanyaan. Quuqamni Oromoo hangam akka jiru akka isin xabbaaboች timkitanyooch maalooch jettanii gartee maqaatti yaamtan san Oromoon bakka san hin jiru. Wanni Oromiyaa keessatti Oromoo irratti hojjetame Alii Waariyoo irratti waan hojjetame. Kabajamoo keenya bulchaa keenya Alii Waariyoo irratti. Kana seensarratti isinii himee jira. Yaada mataa isaa Oromummaa isaati malee paarlamentii Keeniyaa bakka bu'ee dubbachaa hin jiru. Wanni hubatamuu qabu kana jechuudha. Kana waan ta'eef hooggana keenya afaan hin goggoysinu dhumarratti ani waan biraan hin qabu umrii naa kadhaaf Rabbi umrii akka nu dheeressu akka gartee isaan nu haayu akka isaan nu jabeessu akka du'aa gootaniif isiniin afeera. Katti aanu peejii isaanii maqaan peejii keessanii maal haaji? Diima peejii sun lachuu nuu himi. Peejii san lachuu achirratti jalaan koomantii irratti. Anjaarolee amma manidhaa jirtan hedduu wal beekna. Jawaariin obboleessi kiyya. Nama ajaa'ibaati. Takkin garran ilmoo nama tokko mataan isaa gas dalagu. Addunyaa irraatti hin garre. Kanaafuu warreen Jawaar miidhuuf yaadu ka beeku. Mandeelaan du'ee hagammaa South Afrikaa keessaan duune. Gandiin du'ee ka Indiyaan kaan on South Afrikaa keessaan duune. Jawaariin jaalaltiin Jawaar namni kamuufu onteen jiree duunan ontan tan keessa baasu namuu hin danda'u. Addunyaa kan barachuu qaba. Abiy Ahmedin kan barachuu qaba. Yoo inni jaalatu, yoo inni sodaatu, yoo inni jibbu Jawaariin onyee ta'e tan keessa bahuu hin danda'u. Maaniif qabsaa dhugaa si galtii miti. Walalloon kidhaamsin isaa yoo gabaabsu waraagamni Oromoon laafisu bariin boro guyyaan boro yoo bari'u ni dhufa bilisumaan kenna. Kanaafuu ijjeeftumuu lakkiftumuu yaalliin dhaamsa kan Abiy Ahmed dhaamu obboleeyyan kan keemanii dhaa keessa yaami taa waliin mari'adhaa taa malteen teemmaan edhi gamam fuulliin kee jirsun gamaa miti. Ummat miliyoon 70 niwukiliyaayyuu fixuu hin danda'u. Miliyoon 70 niwukiliyaan fixuu hin dandeettu. Yaalliin maan mari waliin teennee akka mari'annaa. Hidhaa ni ijjeesaa furmaatu wama ta'uu hin danda'u. So dhaams kun dhaams gabaabaa Abiy dhaama akka namaan dhaamafi
Ani waa'ee siyaasaatiif matoom abii durkee jira fagoo gaafinan se'e. Kanaafuu karaan addeen kun karaa miti badii jirtaa deebii Oromoon waliin ta'a waan Oromoon feetu jedhii dhaamsin kii gabaabii suniin xumuree irra ba'a. Baarakallahu galatoomii fayyaana. Jazaakumallaahu khayr. Asitti nu afeertee mana keetti dhufnee quuqamni sabummaa Oromummaa si dhagame akka abbaa Oromoo tokkotti akka abbaa biyyaa tokkotti akka hooggana biyyattii guddoo takkaatti waan kana saba keetii wajjin qooddachuu keetiif kabajni keenya daangaa hin qabu. Uummanni Oromoo ergaa xiqqoo gabaabduu ati kana dura dabarsiteefuu halkanii guyyaa du'aa isiif godhaa jira. Ergaan na bira gahaa jira. Caalatti kan ammoo warra qaamaan dhiyaannee asirratti dabarsine kana daran akka du'aa isii godhanii fi akka peejii amma himame peejii amma dubbatame peejii hayyuu keenyaa liinkiin isaa as jalatti sheer godhamee jira. Liinkii saniin follow gootanii hooggansa keenya akka hordoftan akka wal quba qabaannu akkumaan dhaammadde warri miidiyaa osoo inni amma qunnamtanii hayyicha keenya akka interview gaafiif deebii nu gootan maqaa uummata Oromootii fi maqaa uummata Oromoo Ormaatiin isin gaafan. Galatoom. Yeroo gabaabduu keessatti hayyuu keenya yoo dhaamsa maayyii kan qabaattu hin jiraatin si dadhabsiifnee nu jalaa dadhabdee ulfaadhuu galatoomee fayyaa ta'ii. Asumaan sagantaa teenya walii galchuu. Galatoom. Thank you very much. Thank you. Message dhaamsin kii Ramboon Oromoo koo isaan jaaladhaa. Rakkin kee jiraannaan isaan jaaladha. Mootummaa argatanii qubannaan isaan jaaladha. That's the last message I'm giving. Love you people. Thank you. Galatoom ulfaadhu. Galatooma. Ilmaan Oromoo ani dhaamsiniin dhumarratti xiqqisuu gabaabaa qabu akkuma Khadiroon ibsate dura Oromoo Ormaa jirtan carraan ta'eeti wal hin argini malee yaada keessan jiruun qabnu eega dhufne isin arguuf halkaniif guyyaa yaadaa jirra. Rabbiin haala nu mijjeessinna inshaa Allah wal agarra isin jaalanna akka isin gubachaa jirtan akka isin booyaa jirtan akka isin Oromoo wajjin miidhaa adda addaa keessummeessaa jirtan isin harkaa jirra. Dhagayaatis jirra jechuudha fayyadaa isin jaalanna isin kabanya nuuf jiraadha. Inshaa Allah yoo Rabbi ammoo wal harkuuf jiraanna jechuudha. Akkasuma jabaadha isinis. Akkumaan dubbadhetti hayyuu keenyaaf hooggana keenyaaf du'aa nu godhaa. Warreen ammoo dhaamsa asirratti kan dhaammadhu warreen akka barbaaddan yeroo nuti rakkina saba keenyaa dubbannu yeroo nuti waa'ee saba keenyaa dubbannu akkuma barbaaddan biyya ambaa keessa jiranii harka keenyatti akka feenisi goonaa jettan hooggansi akkanaa gurguddaan akkana duuba jiru beekuu isin irra jiraata. Nama akka asii qabnu beekuu isin irra jiraata. Warreen ammoo as keessaa garaaf bitamtanii Oromoo walitti dhufuu dhorgitanii jaarmee nu diidanii akka Oromoo biyya keenya keessa jirutti saba keenyaaf hin dhaabbanne nu godhaa jirtan harka keessa yoo nurraa sassaabbattan gaariidha. Maaliif jettan alhamdulillah kophaa hin jirru rabbii kophaa nu uumne. Rabbiin mataa malees nu uumne akkuma nu uume akkuma rakkoo teenya illee nu baay'ise hooggansaas nu baay'ise bakki jirru keessatti biyya jirru keessatti qabna qaama nuuf quuqamu. Qaama ija imimmaanitiin sabaaf nu wajjin boo'u qabna jechuudha. Kanaafuu akka adabattan asumaan kallattiin isin beeksisa. Oromoo Naayiroobii jirtan ammoo isiniif safuudha. Har'a Oromoo isin dura dabartee gad jirtan saba keessaniif sagalee takka ta'uu dadhabdanii jirtan. Ani akkanum tokkoof fiigee waan hin godhu haa godhu. Osoo hooggana akkanaa as keessaa qabdan Oromoon as keessa jirtan osoon namni akkanaa isin dura jiru ka waan fedhu isin gargaaruu danda'u jiruu isin walitti dhuftanii saba gargaaruu dadhabdanii sabaaf sagalee ta'uu dadhabdanii cal jennee mana walitti tattaa'u jirra. Kuni akka gaafii isin ta'uun dhaamsa kee dabarfadha. Dubbiin Oromoo yoo obboleeyyan keenya tokko as jiran isaanirraa yaada fufuuneeti sagantaa teenya walii galchina maaliif fe'ettan carraadha. Namni kuni namni isin gartan nama guddaadha. Nama hojiin biyyaa guutuu isarra jirtu akka barbaadnutti harkachuu hin dandeenyu. Akka carraa ta'etti malee yeroon hanga nuu kenne tun yeroo qaaliidha isaaf. Hojii isaa wareegeetti nuuf kenne. Kanaaf carruma kanaan itti fayyadamnee obboleessa keenya itti dhiyaadha. Anda beekanii? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Galatiin ka rabbiiti
amillee wal qunnamne karaa feesbuukiitiin peejii saahiba kiyya kanaan amma yoo rabbedhe wiikii eegere tana gara Tanaarifa dhiyeessuuf so ani ni maqaan kiyya Diimaa Hassan naan jedhama garuu feesbuukii kanaan Diimaa Biraawun naan jedhama hedduu galatooma ani ni waajjira Haji Alii Waariyootiin hojjedha so baay'ee isaan galatoofna baay'ee isaan jaalannaa Oromoo bakka jirtanis kan Islaamaa ta'ee kan Kiristaanaa ta'ee kan waaqeffata ta'ee Oromoo kamuyyuu ni jaalanna maaliif ennanii nuuni Oromoon filanne rabbiitu nu filee maaliif rabbiin Oromoo nu tolchuun Oromoo nu godhuun hiree rabbiin nu kanne so nu baay'ee rabbiillee galatoonfannaa kan inni ummata baay'ee kan nu tolche maaliif Afrikaa keessatti nu ummata amma sadarfaa amma ummata lafammaa faati so rabbii galat galchine nuun waan isaan dhaabnu tokkumaan Oromoo baay'ee diina keenya ficcisiise diina keenya wiccisiisa so tokkumaan walii gala namu addaan nuun qoodin amantiin nuun qoodin kun waan rabbu kan Islaama ta'e rabbiitti hirisuun kanneef kan waaqeffata ta'e rabbiitti hiree kanneef kan Islaama Kiristaana ta'e rabbiitti hiree kanneef so waan an jedhu addaan kutaan bifa bifaan gandummaan namu nuun qoodin eewwe kun akkana kun akkas jee waan ani isaan jedhu dhagaa Oromoo baay'ina keenyaaf baay'ina Oromootiif nu amma nu sodaatan diina kamuufu nu sodaatan so ummata kan akkam godhani addaan qooduuf gargar baasuuf okay so tokkumata waan ani isaan dhaamu tokkumaa jedha borus tokkumaa jedha iftaanis tokkumaa jedha yoo nu jabaanne namu nuun laafessu yoo nu jabaanne namu nuun yareessu so suniif akka isaanii jedha ani akka waajjira tokkoffaan Alii Waariyoo Press jedhama feesbuukiin isaa tokko Alii Waariyoo Press jedhama filoo godhaa Oromoo dhagaa filoo godhaa peejiin Haji Alii Waariyoo tokko Alii Waariyoo Press jedhama kan lamaffaa Pepea Nahon Fayya jedhama sadarfaa Team Fayya 2022 jedhama Team Fayya nubita Haji Alii Waariyoon maqaan isaa ka gara Tanaarifaatti beekamuun maqaan siyaasa Fayya okay so inni akka inni qorsatu nu ta'i maali misooma bu'uura ummata Oromootiif ummata Tanaarifaatiif sabaaf sablammoota amma Tanaarifa jiruuf so akkasumas galatoomaa hedduu galatoomaa isaan baay'ee isaan jaaladha baay'ee isaan jaalanna kun waan ani isaan jedhu haala amma Jawaar keessa jiruuf haala Jawaarii fi Baqala Garbaati Dajannee Xafaati Guyyoo Waariyyooti kan jedhamu kan haala Oromoon keessa jirtu haala qeerroon keessa jirtu rabbiitti kannanne jedha isitti jaba isaatu caala isaatu humna qaba so no an rabbiitti kannadhe akka Diimaa Hassanitti rabbiitti kannadhe galatoomaa baga wala garre karaa feesbuukiitiin inshallah yoo rabbede gaafa bilisumaan dhufu guyyaa gammadaa guyyaa gammachuu gaafas dhufnee inshallah wajjin bashannannee wajjin booharre inshallah gaafas wala garra galatoomaa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jazakallahu khairan qottu yaadatu kula majii qottu wanta kula majii hawaasuma wajjal bari sudaatin kunis Oromoo laal kanaaf qabna ka isin liqi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh maqaanki Umar jedhanii ani dhaamsi guddaan qabu dhaamsi xiqqoo dhaamsi gam qeerroo jabaadhaa bilisummaa nu godha inshallah jabaadhaa akka Jawaariif Baqala Garbaatii fi Hamza Booranaa hidhamni hidhaate nu baatu inshallah jabaadhaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والفات قال تومي خطة تلين ورسكالة دي هاي إني سركالة بوديغاردي Haji Kenyati san dulu garuu khottu wal bari hawaasa keetiin rakkoo qabu as diinni nyaapni biraan jiru nyaapni jiru maqaan kee Umar Abdullahi jedhani ani Boorana Tanaarifa jirra warri kun cuuf warkeenna jaarsi sodda kenna
Umi waan dani amma kan fayyisanii kan galatooma isa warta naga keessa baasee nuudhuuf tokkummaa nu deebisin inshallah karaa rabbiin. آمين. آمين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك أبو ليس خينيا جزاك الله خيرا سكنتا دينيا خان أرى أسماء ولي قلتنا نمني نور دفع جرول لين قياته باتو نتمو إرقا خينيا دبرسينه إرقا خينيا دبرسينه جرى أبو ليان خينيا ilmaan Oromoo dhaa kan taanaa ribaadhaa harkitanii jirtan kaafee kana daranii kabiyyaa jiru katakkaa'uu taanaa ribaa jiru kana caalaa jechuudha. Hangi isin gartan kun nama qubaan lakkaa'u nama muraasa gartan. Garuu kan isin gartan guddaa mataadha. Bulchaa agartan pirezidaantii jechuudha. Shimallis Abdiisaa takkaa'u shimallisiin qiyaasuun ta'u lakkaa'amu kun. Akka fakkeenyaa isin godhuuf san taanaa ribaa jechuudha. Hooggansa san jirra mana isaa jirra warri asii gartan jirtu warri isaa wajjin hojjetu waliigalatti obboleeyyan kiyya kanaas ta'ee hooggansa keenyaas ta'ee joornaalistii keenya Khadiir hunda keessanuu akka ilma Oromoo obboleessa keessanii tokkotti baay'een isin galatoomfadha. Jabaadhaa fayyaadiyaa immoo bakka jirru wal quba qabaannee teenyee rafuu hin qabnu hanga bilisummaatti amni keenya itti fufuudha qaba. Yoo rabbi jedhee arraafasumatti hin dhaammadha. Maaliin adda baana? Ka'ee qabsoof muradhee harmee garaa hidhadhu. Ka'ee qabsoof hidhadhee gudee garaa hidhadhu. ABC na geggeessi rabbuma naaf kadhadhu. ABC na geggeessi mee rabbi naaf kadhadhu. Hamma mirgaan galuttiif duuballee milladhu. Ga'ee taa'ee gabroomsaa kaanii kaawwaan simadhu. Dhagaachaan boraafadha. Bosonuu waa helfadha hanga mirgaan galadhu. Dhagaachaan boraafadha. Bosonuu waa helfadha hanga mirgaan galadhu. Du'ni awwaalanna madoosni wallaananna. Qabsoon teenya raawwattu hanga dhumaatti bufna. Du'ni awwaalanna madoosni wallaananna. Haaran fudhannu qabsoorra hanga dhumaatti fufna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Guyyaa tokko injifannoo wal agarra. Inshallah. Nuuf jabaadhaa isin jaalanna. Nageetti nuuf jiraadhaa.